السلام عليكم يا أبو الآخرة كندي هو كم فقو بياد الدارة كنو قيا هرا ولد بنيرا كنن yaaddeeni faatiyaa fattaayaata na barsiisa. Digalee kanaaf jecha itti dhiyaadhe wallahi gaaf tokkommoo akka wanti wannoon talaa ta'ee jennaan naa sirreessitee amanii itti kenne bar amma samoona kana maammee wajjin kabadhaan kolfaan ture inni maal godha feesbuuka koona jalaa gara garfate jechuudha maammee jaalatu jedhee maammee kun normaal jiru kana wallahi just my brother inni obboleecha kiyya malee hariiroo biraa wajjin hin qabu. Ajaa'iba! Dhiifama naaf godhaani normally wantoota akkasitti jireenya ilma namaa wal qabatu miidiyaa irratti nama ajandaa godhee dubbatu jaallatu miti amma duras na beektu obboleewwan kiyyaa. Honestly ani sii qofa osoo hin taane sumeenis yeroo jirtu sumee atis warra kootiin jedhaanii yoom fedhe kenna atis warra kootiin jedhaanii kan koo jaartiin lakkoofsa hin qabu beekte hundumaan hin taphachaa oolan miidiyaa irratti osoo nama personally akkas keessaan siqee dhimmaaf barbaadu ta'eeti anadha yookaan jaartii afuriin qaba. Sana ol fuuchuun hin danda'amu malee jaartii baay'ee hin qaba sila. An akka miidiyaa irratti hundaanuu jaartii kiyya jedhuun jechuudha. Namni immoo ilaalcha isaatu beeka. Dhugaa dubbachuu fi noormalii waan kanaan amma miidiyaa irratti iccitii personalitii namooti wal qabatan miidiyaa irratti dubbachuun jaaladhu. Kennaa baay'een jaaladha baay'een kabaja akkuma intala Oromoo tokkootti jechuudha. Miidiyaa irrattis ni qofalla. Keessaan hangas mara wanti waliin dubbannu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf wallaahi isuma dhugaan jechaa jira. Yoon jaaladhee jedhee yookaan yoon isii wajjin hariiroo wayii keessaan qabadhee jedhee waanuma intaltii Oromoo fi dhiirtii Oromoo waliin qabaattu malee anarratti yookaan isii irratti waan haarawaa bahu miti. Garuu wanti waliin qabnu tokko hin jiru jechuudha. Waan akkasii irrattis waan tokko waan dhimma qabu miti. Numeerii jechuun hiriyaa kiyyaa miidiyaa kanarratti wal beeknaa kennas miidiyuma irratti hin baree hariiroo jarri waliin qaban immoo rabbiif isaan qofatu beeka. Kan feesbuukiitiin wal qabatu normalii waan jiru ani hubadhee hin jira akka karaa isaatiin ta'ee jedha jechuudha. Sheek Riyaad itti ergeen jechuudha kabajaan kun haqa kiyya kan rabbi namaanis na haqa namaas feesbuukni kiyya bar fiigalee argitu hordoftoota baay'een qaba laayikiin kiyya meeqa 10,000 10,000 7,000 6,000 kana jechuun obboleen kiyya na jaalatan na jajjabeessuudhaaf beektu akkas bara ta'ee miti. Garuu ustaazatti ergeen ustaazarraa kaasuudha sumeen guyyaa sadiitti deebite maammee. Ani kana hunda homaa hin goone waa tokko walirraa hin qabnu just akkumatti wal barree akka carraati diinni si barsiisa jedhee walitti simne amanee anillee kana godhee akkamitti obboleechi islaamaa tokko na miidha jecha rabbiitti walitti dhufnee nama amanuun hin taatu nama barnoota haa ta'u jedhee malee ani feesbuuka bo'uu kiyyaa yookaan isaa bo'uu kiyyaa waan sanaan wallaahi. Hiriirri warri baatan ba'aa dirqama viidiyoon barbaachisu. Hiriirri biyya keessattuu ba'amee furmaata fide waan hin jirreedhaa fi ammarratti ammoo ustaazonni hiriirri hin barbaachisu. Already ajaja majliisa irraa eeggadhaa jedhanii waan ibsa baasanii jedhaniif kaleessa irratti har'as argaa jirta akka ta'e jedhe Jumaa jechuudha. Waan tokko hiriirri tokko hin jiru nagayumaan salaatamee galame waan jiru mootummaaniif majlisni hor dubbachaa jira. Isin ammoo erga karoorfattanii ba'aa hiriira jettanii dirqama namni viidiyoo waraabuu hin barbaachisu. Koomentii kee argaan ture jedhe ajandaa biraa dhiiftanii maaliif nun beeksifne jechaa turte amma barreessaa turte si argaan ture mun ta'a. Kanaafuu jechuudha. Kaleessa irrattis obboleessi keenya tokko dhufee nutti mee jennaan obboleewwan keenya laayibiirra jiran nutti himnee jirra isin ba'a. Already warra achi jiran informationii sadarkaa kanatti hin dhabanu quba wal qabdu garee qabdu ijoollee Ingilaandiiti malee guutuu biyyaati miti waan ta'eef warrumti achi jirtanu ba'a. Yaada keessan ibsadha rabbi sinaa gargaaru xumurame hangasuma. Waan follow hedduu qabdaniif isiniin jenna malee maammee is not nothing else. Waan haaraa miti anis viidiyoo dalaguun danda'a. Sanuma jechaa jirra. Sanuma jechaa jirra. Dalaydanis dalagu baattanis kennuun yoo dalayte bu'aan bareeda. Ati ammoo yoo dalagu baattes like it doesn't change anything. Kuni waan viidiyoo Actually maamee rakkoo hin qabuuti inaariin ati ilaa rakkoo hin qabu garuu amma bari sheekonni dubbatan miti maama kee tasgabbaa'ee tartiibatti keenya jedhan silaa bar duratti ba'uu qabdaniyyuudha bar amma erga waa hunduu tasgabbaa'ee. Har'a torbee lama booda hiriiruu baa'u diyaaspooraan boorrii rafee jira dhugaa rabbiin siin jedhu dhugaa walitti himuu yoo ta'e waan kana raqaata dubbachaa jirra wanti kun torbee lama guutuu yeroo ta'u gaafa oromummaati yeroo jedhamu wanti diyaaspooraa dura fiigu hin jiru amma garuu torbee lama guutuu erga wanti kun tasgabbaa'ee jedhe har'a hiriira baana jechuun. Ifama naaf godhaa kana wanti irra waliif achi qabnu hin jiru jechuudha. Eessa ture diyaaspooraan hanga kana hunda jechuudha. Inni Oromoo dheedamee gaafa kaan cabbii isnoowii keessa bulu jechuudha. Eessa ture jedhe diyaaspooraan haqa walitti himna yoo ta'e waan kana raqaata dubbachaa jira. Ba'a diyaaspoora warri biyya keessaa iyyuu lubbuu isaa wareegee aarsaa of godhaa jira. Diyaaspooraan biyya bilisummaa qabdu keessa osoo taa'u Oromummaadhaafuu diyaaspooraan ba'ee cabbii keessa bulu gaafa diinii jedhamu eessa ture jedhe. Kana komachaa ture torbee kana guutuu torbee laman darbe guutuu.
Amma immoo erga wanti kun tasgabbaa warri Minneapolis bahanii jiranii bara. laa muntaha wallahi gahaa miti baay'ee tokko rafee jira namni keenya sii galee har'a majliisa irra warra kaleessa irratti dubbatanii jiru. Dhimma nageenya biyya kanaa wajjiniin waan kana tartiibatti goonee warra diigame warra masjiidni bakka masjiidni diigamettis akkuma sana warra miidhameefis warra du'eefis warra manadhaa keessa jirus hin baafna jedhanii walii galtee irra gaanii waa hunda godhanii majliisa irraa ajaja bahu qofa eeggadha. Ibn Jumaa irratti illee masjiida tokko akka hiriirri hin bahamne jedhanii ajaja dabarsanii jiru. Majliisa waliin jiru nuti jechuudha isinii galee. Kanaafuu isin immoo erga baallama qabattanii dirqama nu viidiyoo hojjechuun barbaachisu rabbi isinii halaaffisu bahan jedhe obboleettii kiyya. Okay, warri armaa jala jirtan koota. Maal jette kennu? Kan jedhu maamee amma yemmuu baatanii maal jettu? Amma bara tasgabbaa'ee finoo murteessanii baatanii maal jettanoo? Ani hin beekne kennu dura bu'aa afooshaatti dura bu'aa koominiitiitu ni baana jechuun dirqama gaa. Achittis barru waa dubbiin qabbanaa'ee hin dhumanne. Warri amma jala jettan kootaa bor imbaasii Itoophiyaa fuulduratti. Warri eessa jettan biisaa Ingilaandii moo maali jettan waan jiru keessaan garee qabaadhaa isin jalqaba irratti biyya tokko keessa yeroo teessanu miidiyaa irratti beeksisuu iyyuu hin barbaachisu. Maaliif afoosha qabaadhaa biyya tokko keessa isin keessaa waliin dubbattanii guyyaa kana hiriira jira guyyaa kana waan akkanaa jira. Dhaggeessisuu yookaan annaawwansi gochuu barbaachisu miti obboleettii kiyya muntaha akkasitti qubanuuf qabaadha. Diyaaspooraan arras boris komii keenya yoo wanti kun tartiiba godhatee jedhe walirraa baanee dubbachuuf teenya jechuudha. Wallaahi summa wallaahi dhimma masjiida kanarratti salphatti waliniif diyaaspooraa Oromoo jechuudha. Gaafa Oromummaati yeroo jedhan yeroo kaafaa'u yeroo abaa'u yeroo bilisiqinnaa gaafa jedhamu jechuudha. Wanti isaan dura bahee eegee micciiree fiigu hin jiru. Har'a garuu masjiida tanan torbee lama guutuu yeroo biyya keessaa ijoolleen kumataa boochuu isaan ta'anii gasii irratti ijoollee wajjin shanaafatu. Dhugaan jirtu kana jechuudha. Isinii galaa jira miti. Kanaafuu isii kana lapheerumatti wal qabannee taa'aa jirra. Guyyaan kunis barri kunis numa dabarti inshaallah. Gaafa isaan waliin dubbannaa jechuu barbaadeeti. Kennaa isammaa kan akkas godhe khalas. Ati sama miira keessaa ba'iiti. Tasgabbaa'ii feesbuukiin keetti sii deebi'aa. Rakkoo tokko hin jiru. Cufii miidiyaa irratti hin dubbatini hanga dandeessuun kenna koo maaliif wallaahi hiyyate jechuun nama bilchaattuudha. Hanga dandeessuun jechuudha beektee gonkuma jechuudha. Yeroo aartee jettu yeroo miira keessa galtee jettu miidiyaa irra hin bahin. Please kenna koontensi gorsu jechuudha. Maaliif ati nama cimtuu namoota kaaniifuu barnoota dabarsitu malee ilmi namaa dogoggoruu waan jiru jalqaba irratti garuu walumaa galatti wanti obboleewwan kootiif isiniif ibsu. Ilaa koy kana nama cabsu nama arrabsuu miti baran. Dhugaadha. Oromoo namni keenya akkamitti walitti dhiyaannaa kanatti ol miidhan jedhe malee ilaa wallaahi waan hin taane dubbatu. Dubbii kiyya ilaalladheen dubbadha hanga danda'amu. Akkas godha inshaallah bakka karaa keessaatiin dubbanna numeeriitti amma onlaayinii irratti nan barreessa meeseenjaraan jechuudha. Yoo onlaayinii irra jiraate lakkoofsa naaf ergu yoo hin jiraanne immoo jechuudha obboleewwan keenya achi jiranu Mr. Qaadiin yookaan nam tokko namoonni Saawudii jirtanu jechuudha itti naa bilbilaati lakkoofsa kee barbaadaa Aljaziiraan jalaatti naa hima hangasitti gabbee waa barbaadadhee as deebi'aa daqiiqaa 20 booda yookaan 30 booda garee irratti sadan keenya iyyuu dubbannee xumurra jechuudha. Abakkaa allaqee cufi laayivii kana khalas kenna. Salaamu alaikum xumureen jira gara kootiin. Naagaafadhu. Rakkoo isuma kanan gaafadhee karaa keessa duwwaatti bakka sirraa uguman jechaa jira bari kenna. Haye. Yalla ma'a salaama Allah ma'akum. Bittara dabarsitanii miti. Galatoomaa hundaaf yoo aaran faayidaan adii olii ibsu baate sun fooloo naa gootu boruu rakkoo hin qabu garuu kanaan dura irratti hojjedhetu na qoncaa malee maafi mushkila.